durbummaa kiyya fudhata jedheen taa'aan bulee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koollee yeroo garaa garaatti kutaa 1 hanga 10tti baradheen xumure. Harka caalaa umurii koo akkoo koo biratti guddadhe. Akkoon koo mucaa tokkicha abbaa kiyya qofaatiin kan deesse yeroo ta'u, erga abbaa kiyya deessee booddee dhala gara biraa hin godhanne. Dhala gara biraa godhachuu dhiisuu qofa otoo hin taane gaa'ela gara biraallee hin dhaabbanne. Abbaan manaan ishee kan ishee fuudhee waggoota muraasa qofa erga ishee waliin jiraatee booda amalli akkoo koo haadha abbaa koo baay'ee ulfaataa waan ta'eef akkoo koo ishee dhiisee deeme. Abbaan koollee haadha isaatiin kan jaallachuu jalqabe yookiin immoo akka inni jaallatu kan nuti irratti barre erga akkoon koo duutee bootadha. Sababa du'a akkoo kiyyaatiif maatiin firri hunduu anaatiin na kaa'u. Akkoon kiyya anaaf amala hin taane qabdi. Waan isheen mana keessatti walitti qabdee hin waaqessine, hin faarsine, muka isheen dhadhaa hin dibne, callee isheen mataatti hin baanne tokkollee hin qabdu. Anaan immoo Rabbi guddaan ijoollummaan waaquma qofa akkan waaqessuuf laphee koo keessatti sagalee isaa nama na kaa'edha. Akkoon kiyya filannoo gara biraa wanta hin qabneef ani akka ishee waliinin jiraadhu feeti malee gonkumaa anaanillee hin jaallattu. Yeroo hunda na abaarti yoon jedhe soban ta'u. Haa ta'uutii garuu abaarsa ishee ijoollummaa kootii kaasee man wanta bareef yaa Rabbii koo ani balleessee miti akkoon kiyya kan na abaaraa jirtu abaarsa ishee kana wallaalummaa nadhaatii eebbatti naaf jijjiiri jedheen ani immoo nan kadhadha. Akkoon koo buna danfistee hanga 9 abiddatti deebi'ee bunni gurraachi adii ta'utti bunarraan kaatu. Torban keessattis guyyoota muraasa malee hojii hin hojjettu. Kana abalutu na dhorkeera. Kanummoo abalutu na dhorkeera jechuun qaalluu garagaraa waggoota meeqaa kaastee waaqeffatti. Anaaf garuu kosiidha. Wanta isheen waaqeffattu hundumaa jalaa baasee gatee guyyaa hedduu ishee maraachuudhaaf ka'een ture. Haa ta'uutii garuu waaqti isheen waaqeffattu hafuuradha mitiire anaanis mana akkoo keessatti hin miidha ture. Waaqti ishee dhala ishee ilma isheeyyuu namaa gadi godhee jechuun abbaa koo har'arra yeroon taa'ee yaadu jireenya isaa har'aa duubatti deebi'uu isaatiif gahee guddaa kan qabu dafqasaa otoo hin taane wanta haati isaa gochaa turtedha. Abbaan koo akkuma isinitti hime haadha isaatiin hin jaallatu. Dubartiin yookiin abbaan dhala tokko qofaa qabu dhala isaa ni kunuunsa, waan barbaachisu hundumaa ni godhaaf, bahuu fi galma isaa sirriitti ni to'ata. Haa ta'uutii garuu wanti akkoo koo abbaa kiyyaaf gootee faallaa kanaadha. Ni jibbitiini, ni reebdi, ollaatiin illee ni reebsisti, ni abaartisi. Rakkina abbaan koo keessa hin dabarre tokkollee hin qabu. Erguma gaa'ela godhatee ilmaan horateerree gaafa ishee gargaaru eebbistee bultee garuu wanta inni humni isaa hin dandeenyeen isa abaaraa ooltee bulti. Maarree kanaan yeroon ani ishee bira jiraadhudha. Ilma ishee yookiin immoo abbaa kootiin manni kiyya natti dhimpisaa jira, mana qorqorroo haaraa naaf ijaarii jettee gaafattiini. Yeroo kana abbaan koo amma hin danda'u, waggaa 1 waggaa 2 booddee siifan ijaaraa jechuun abbaan koo yaada dhiyeessaafi guyyaa kanarraatii kaasee akkoon koo abbaa kootiin akka inni kanaan booddee waggaa tokkollee hin jiraanneef gara rabbisheetti halkaniif guyyaa kadhatti. Naman godhiin, aduu bara dhuftuun argiin, urjiin bara dhuftuu isaaf hin bahiin, dhala isaarratti kanaa ol hin jiraatiin, wanti harka isaarra galu hunduu buf jedhee qilleensaa naa fudhatamu jechuun wantoota garaagaraatiin abaarti. Anaaf abbaa koodha mitiire akkoo koo jala taa'een baay'ee natti dhaga'ama. Kanaanis kadhannaa ishee guyyaa guyyaa wantan dhagahuuf yaa Rabbii
jecha isheen dubbatte ishumatti deebisii abbaan koo homaa isheen balleessine jedheen halkan boo'aa animmoo dabareedhaan nan kadhadhaa. Abbaan koo hojii ishee waan beekuuf yeroo yerootiin dhufee akka haadha isaatti dhufee isheen ilaalu. Kan ijoolleen namaa warra isheef gootu atis naaf gochuu qabda jettee isaatiin dhiphisti. Inni ana waliin ijoollee 4 godhateera. Nuyin guddisuuf kan qabamedha. Godhee fi eebban qabu. Harra eebbistee bultee immoo ni abaarti. Maarree umrii koo waggaa 5tti mana koo seeneen ergamuu kan hin jalqabe. Yeroo umriin koo waggaa 13 guutu waggaa 8 booddee akkoon koo ni boqotti. Bara boqochuu ishee jala ani yoon du'e kan itti gaafatamu kunoo intala keedha jechuun firaa fi abbaa kootti, firaa fi haadha kootti na komatti. Dhugaa dubbachuudhaaf harka ishee irratti waan hin guddadheef hamma akkoo koo namni nani jaalladhu hin jiru. Haa ta'uutii garuu akkoon kiyya bara du'a ishee jala sababa du'a isheetiif anaan wabii goote. Tarii waan argiteettu qabaachuu ni dandeessi ta'a. Haa ta'uutii garuu yeroon of bareerraatii kaasee abbaa koo sa'aatii abaarte kamittuu mana amantaa deemeen halkan ciiseen boo'een yaa waaqa koo haadha koos abbaa koos homaa na jalaan godhiin jedheen nan isa kadhadhaa. Dhugaattis rabbi haadhaaf abbaa koo naaf eegee ture. Haa ta'uutii garuu waan akkoon koo kana jettee dhumarratti boqotteef abbaa koofis haadha koofis ani diinan ta'e. Abbaan koo haadha koo nyaatte jechuun du'a ishee booddee na komachuu, natti aaruu, na rukutuu, ati dhala koo miti jechuu fi kanneen garagaraatiin gidiraa narra geessisu jalqabe. Akkoon koo boqottee mana haadha koo keessa jiraachuun natti ulfaate. Obboloonni koollee akka nama ormaatti na ilaalu. Nyaata addaatu mana haadha kootii qofaatti na eeggata. Umriin sun umriin ani humna godhadheettidha waan na ta'eef haati koo halkanii fi guyyaa boqonnaa malee hojii na hojjechiisti. Gaafa naxxaartu doomi akka akkoo kee na nyaachuufidha budaa jechuun haati koo deesseen koo na komatti. Wallaalaa jiidhaa homaan beekne waantan tureef yaa rabbii koo haati koos abbaan koos na hin jaallatanii akkoon koos garaa gaarii naaf hin qabdu maaluma ta'a anaan uumuu dhiisteetta ta'e yookiin immoo waantan ani isaan balleesseeru natti argisiisi. Anoo ijoollummaa kootii kaasee fuuldura keetti bu'aan guddadhee jedheen nan kadhadha ture. Barnootaan kutaa 9 ga'een haati koo si'a 2-3 mana kootii bahe naan jettee mana isheetii na baaste. Ollaa guyyoota muraasa buleen walitti nu araarsaniiti mana haadha kootti hin deebi'e. Kana qofaa miti. Obboloota koo warra kaaniif gaarummaa yeroo yaaddu haati koo anaaf gaarii naaf hin yaaddu. Takkaa wanti gaariin maqaa kootiin otoo ka'ellee orma miti haadha kootu bisheessee harka duwwaatti hambisee gaarummaa koo hammeenyatti dabala. Abbaan koollee akkanumadha. Ijoollee koo keessaa akka kee kan na jibbisiisu hin jiru jechuun narratti ka'a. Haadha kootiinis abbaa kootiinis ani jibbamtuudha. Kana qofaa miti. Obboloonni koo warri dhiiraa lamaa fi obboleettiin koo ishee dubaraallee akka namaatti otoo hin taane akka ormaatti na ilaalu. Qixxee obbolaa isaanii akkan ta'etti gonkumaa nan ilaalanii. Kutaa 10 fixuu nanaaf baay'ee ajaa'ibaa fi baay'ee ulfaataa ture. Kutaa 10 qabxiin maatirikillee na jalaa hafee jennaan of ajjeesuudhaaf wadaroo qabadheen gara lagaatti fiigeera. Mana duuba keenyatti illee yaalii godheera. Haa ta'uutii garuu mana duuba keenyatti mukti nan itti of rarraase na jalaa cabde. Gaafan lagatti fiige immoo haati kiyya na gaddisiistee waan na tureef boo'aa waan nan tureef namoonni wadaroo na harkatti argan mucaan kun nagaaf miti jechuun na deebisanii. Nama jedhamee dachee kanarratti kan uumame otuma daqiiqaa muraasallee na waliin taphatee yaada gaarii naaf kennee na biraatii hin ka'u. Fuuli kiyyas gurraacha, yaada namni naaf kennus gurraacha, jireenyi koos gurraacha duwwaa ture. Kana keessatti garuu guyyaa tokkollee dagadheen kan hin beekne fuula Waaqayyoo dhaabbachuudha. Haadhaa fi abbaa koo baruma kana kolleejjii na galchaa jennaan haatii fi abbaan koo afaan tokkoon maallaqatu nurraa hafeeramoo kan siitiin kolleejjii si galchinu naan jedhanii waggaa tokko manan bahee. Waggaa sattaanu obboleessi kiyya hangafaa kutaa 12 qabxii dhabnaan yuunivarsiitii dhuunfaa galchanii maarree bara kanaa na galchaa yeroon jedhuuni mana kanaatii baatee akka barbaadde ta'uu dandeessaa. Maallaqa keenyaan warri kiyya na barsiisu jettee iyyaadiinii jechuun na didanii. Magaalli dhaloota koo magaalaa Finfinneerraa kiiloomeetira 30 qofaa fagaatti. Naannoo magaalaa Finfinnee huccuu dabalataa tokkollee otoo hin qabatiin konkolaataa deemuu argadheen yaabbadheen deemee
maal gochuuf akka hin deeme hin beeku. Haa ta'uutii garuu wantan maatii koo waliin jiraachuu dadhabeefi. Dubartiin carraa gara biraa heerumallee ni yaaddi. Ani garuu carraa jaalalaa gaarii mallee hin qabu. Bifti koo gurraacha waan na ta'eef dhiirri natti siquu barbaadu. Fedhiisaa baachuuf malee yeroo dheeraadhaaf dhiira na waliin gaddas gammachuus tarkaanfachaa bahuu barbaadu hin arganne. Maarree naannawaa magaalaa Finfinneetti mana namaa galeen baatii 2 dalagee. Baatii 2 booddee kolleejjiin tokko ollaa ani bira hojjedhu waan na jiruuf rakkina kiyyaa fi harka qalleeyyii akkan ta'e manaa gaafan bahu barachuummoo akkan barbaadu hoogganaa mana barumsaa sanaatti deemeen himadhe. Yeroo kanatti innis hojii hojjechaa barachuu ni dandeessaa, haala kanaatiin si gargaaruu nan danda'a jechuun yeroo inni natti himu gosa hojii sanaan gaafadhe. Yeroo kanatti inni hojii qulqulleessummaa na hojjechiisee barumsa kiyyallee baradheen miindaarraa hafummoo akkanaaf kennu yeroo natti himu anaaf hojii argachuudhaatii baay'ee natti tolee manan hojjedhu sanaa ba'een barnootaan hagas mara nan darbine kolleejjii seeneen barachuu jalqabe. Maallaqa xiqqoo harkatti naaf kennamus wantan qabuuf ijoollee dubartoota baadiyyaarraa dhufanii waliin kireeffadheen jiraachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu qorumsi bakka kanatti illee na hin dhiisne. Dubartoonni ani waliin galu maallaqa gahaa nu waliin baasaan jirtu jechuun nyaataan illee na adabuu, mana natti cufanii ijoollee biraa bira na bulchuu fi kanneen kana fakkaataniin dhiibbaa narratti geessisaa. Baatii muraasa isaan waliin illee akkuma saattu ergan dabarsee booda yeroo barnoota koo gara guyyaatti akkanaaf deebisan taasiseen ganama bariidhaan kolleejjii keessa naanna'ee qulqulleessaa, guyyaa barachaa, galgala immoo kaaffeetti qacarameen hojjechaa of barsiisuu eegaleem. Bakka lamaatii maallaqa waantan argadhuuf manas qofaa kiyyatti kireeffadheen of hin danda'eem. Maarree otuman kanaan jiruu barnoota koo barachaa baatii 8 baatii 9ffaarran gaheem. Yeroo kana ayyaanaaf gara mana haadha kootti yeroon galu fuullii fi ijji maatiin koo, haatii fi abbaan koo ittiin nama ilaalan dhala isaanii dhalchan daanii godhatanii otoo hin taane diina ofiillee ijatti argisiisan natti ta'uu dideem. Ayyaana Faasikaa kabajuuf guyyaa jimaataa mana haadha koo kan hin dhaqee otoon ayyaana Faasikaa hin kabajiin buleen guyyaa Qidaamee fuula maatii koo argeen kanarra qofaa koo manan kireeffadhe keessatti buna danfisadhee ooluun qaba jedheen boo'aa deebi'ee. Maarreegaa toora kanatti waa malee rabbis fuula warra koo natti hin gurraachessine, miilli kiyyas mana haadhaaf abbaa kootii akka inni bahuu hin goone. Konkolaataa keessatti imimmaan na hudhee otoon boo'uu dargaggeessi ana maddii taa'u tokko maal taateetii kanati konkolaataa keessatti bibboossu jechuun na gaafachuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu ani deebii deebisuuf hin barbaanne. Sababiin isaa immoo nama kan jedhame anaaf diina malee fira miti. Firummaa argachuu kan hin danda'u maatii koo irraati ture. Maatiin koo, haatiif abbaan koollee haga kanatti eegana jibbanii namni gara biraan garaa naaf laafuu hin danda'u jedheen gurbaa kanaaf deebii tokkollee hin deebisne. Hanga naannoo magaalaa Finfinnee deemnutti gurbaan sun fayyaa kee miti moo jechuun na kadhachaa ture. Dhumarratti kanfaltii illeessatu anaatiif kanfaleem. Fedhii kiyya malees bakkumatti deemtu nan deema malee maalati dhagaa maaliitii moo maal miidhamteetii kan afaan si cufu jechuun daandii ani bu'etti ana waliin bu'ee hanga mana kootti na waliin dhufeem. Anis narraa deebi'i jedheen isa kadhadheeraam. Kanaaf immoo arrabni kee hin hiikamaa naan jedhee na biraatii deebi'uu dideem. Mana koos ana waliin seeneem. Dhumarratti bishaan ofii buusee hoodhu dhiqadhuutii maaloo wanta taate natti himii jedhee yeroo na gaafatu kanaa ol mana koo keessa isa tursuun qabu jedheen wanta na mudate seenaa jireenya koo tokko lamaan ittuu dhiiga boo'aa gurbaa kanatti himeem. Yeroo kanatti inni animmoo kanan ayyaana waliin dabarsuu haadhaaf abbaa obbolaayyuu hin qabu. Ayyaanni waan na ga'eef bakkattiin dabarsus waan hin qabneef magaala tokkorraa magaala biraatti imaluuf guyyaa ayyaana kana daandii irratti fixuuf murteeffadhee ka'een ture. Kunoo atis nama ayyaana waliin dabarsitu hin qabdu, anis nama ayyaana biratti hin dabarsu hin qabu. Maarree lamaan keenyi gammannee waliin dabarsinaa. Yoo feete maqaa keeyyuu natti himuu dhiisuu ni dandeessaa. Ani galuu abaluun jedhama jechuun maqaa sanatti dubbateem. Hanga tokko keessi koo
nama naaf yaadu nan argadhe jechuun qabbana xiqqoo argate. Haa ta'uutii garuu galgala sana akka inni mana koo hin bulleen barbaade. Yeroo kanatti inni maali ani namadha malee bineensadha moo yoo ati mana kee keessa na bulchuu didde galbii balbala kanaa nan bula jedhee kanani miilla koo irratti haxaawwadhu fooxaan tokko balbala jirti ishee hudduusaa jala kaawwatee galgala naannoo toora za'a tokko walakkaatti achi taa'uu eegalee. Anis garaan koo dadhabnaan koottu galii haa ta'uutii garuu ani lafa kanarran bula ati immoo firaashirra bultaa jedheen ol galchee. Yeroo kanatti inni lakki ani lafumarran bula ati immoo firaashirra bultaa naan jechuun wal didaa dhufne. Otuma teenyee odeessinuuti lafti bari'ee anis hin rafne innis hin rafne. Bulee ayyaanni yeroo ga'u wal qabannee gadi baanee sooma erga hiiknee booda waliin haasa'aa gara mana kootti deebine. Kanaanis jabanaa fi sinii ollaadhaa ergifadheen buna danfisee. Dhugaadha ayyaana kana homaa otoo natti hin fakkaatiin dargaggeessa kana waliin nan dabarse. Otuma jennu sa'aatiin nuuf deemee naannoo toora za'aatii 11 yeroo ta'u amma immoo koottu mana koo deemnee halkan isaa hafe immoo waliin dabarsina naan jedhee. Yeroo kanatti ani lakkii gonkumaa ani deemeen mana dhiiraa hin buluu jedheen isa didee na kadhatee dadhabee. Tole yoos immoo har'a asuma bullee boruu ganama mana koo deemnee guyyaa guutuu achi oolla naan jedhee. Anis tole jedheen halkan teenyeema bullee jechuun hin danda'amu. Anarras isarras hirriba galgala lamaatu jira. Ganama naannoo toora sa'a 2 walakkaatti waanuma jiruun ciree hojjedheen ergan kennee fi booda konkolaataadhaan gara mana isaa deemne. Yeroon deemu wantan arge amanuun dadhabee. Hanga yeroo kana guyyaa 2 isa waliin hin turetti harka caalu anumatu waa'ee koo haasa'aa lafaa ture malee waa'ee isaa hedduminaan hin barree. Namni kun rakkatee baratee kan eebbifamee fi waajjira mootummaa keessa waggoota muraasa hojjetee booddee irratti hojii dhuunfaa isaa hojjechaa hojii dhuunfaadhaan kan milkaa'ee waajjira mootummaa kan dhaabe jireenya gaarii nama jiraatudha. Mana kootti siree kiyyarra kan raffisuu dhiise yookiin immoo dide mana isaa dhaqeen garuu hirribni na fudhachuudhaaf daqiiqaa 15 illee obsanaaf hin kennine. Ganama naannoo toora za'a 4tti sireera isaarra kan hin ciise sa'aatii 8 guutuu hirriba kiyyarraa dammaquu dadhabeen haga sa'aatii 12tti hirriba keessan ture. Yeroon hirribaatii ka'u ammallee dadhabbii addaatu natti dhagahamaa jira. Gurbaan mana hin jiru. Bilbila isaarrattis bilbila manuma chaarjirra godhee gadi baheera. Suuraa isaa mana isaa keessa oliif gadi jedheen ilaaluu jalqabe. Kunanaaf kan jalqabaa mana dhiiraa yeroon seenudha. Buleen ganamaan hojii seenuu qaba. Kana ta'uu baannaan barnoonni kiyyallee addaan cita. Bakki nani jiruu fi bakki mana barnootaallee kuyyallee fagoodha. Wanti hin godhu bitaanatti galee. Sa'a 12tti kanan hirribaa ka'ee filannoon dhabe naannoo toora za'a 1 walakkaatti nyaata qabatee dhufe. Anis hojii seenuu akka hin qabuu fi akka natti barfachuu danda'u akka na geggeessuu qabu yeroon itti himu afaan tokkoon hojii kana dhiisii ani hojii gara biraasiif hin barbaada. Barnoota kee qofa baradhu bor suuta jennee waliin deemne isa akka barattuuf siif eeyyame kana galateeffannaa naan jedhee. Yeroo kanatti ani lakkisi namanuu eengadda na bartee hojii maalii naaf kennitaa yeroon jedhuuni anaan mitii waaqayyootiin amanii anumatu dubartii tokko barbaadaa eenyus ta'ii bakka sanatti sin qacaraa naan jedhee hanga maallaqa miindaa koollee natti dubbatee sa'aatii hojii kiyyas natti himee ofii firaashirra bule animmoo siree isaarraa nyaata koo nyaadheen bulee. Ganama akkuma jedhe mana barumsaa kiyya na geessee isa na barsiisaa jirus galateeffate. Sa'aatiin barnootaa yeroo ga'u kutaa barnootaa seeneen baradheen yeroon bahu na eegee na fuudhee bakka hojii isaa na geessee hojiiwwan hojjedhus natti argisiise bakka hojii isaas nan argee waliin ooluu ta'ee. Maarreegaa kanaan hin dhaabbanne nama kana keessi koo akka namaatti otoo hin taane akka ergamaa rabbiitti ilaaluun eegalee. Wantoonni na dhiphisan jireenya koo keessa jiran kamiyyuu guyyoota muraasa kana keessatti na duraatii badanii deebii jireenya koof kan hin argadhe natti fakkaate. Kanaan hin dhaabbanne otuu gaaffii jaalalaa naaf hin dhiyeessin waa'ee jaalalaa takkaayyuu walitti hin kaasin kallacha warra keetti jaarsa yoomin argadharee jedhee na gaafate. Anis jaarsa maalii yeroon jedhuuni maalis haa ta'u warri kabaja dhawaan na ta'eef ana keessas jireenya koo keessa dubartiin hin jirtu.
jireenya kee keessallee dhiirri akka hin jirre nan beekaa. Kabaja kee waliin si waliin jiraachuun barbaada naan jedheem. Yeroo kanatti ani kabajammoo akkan qabu eenyutu sitti dubbate jedhee yeroon gaafadhe. Egaa namni dhimimmaan buusaa namatti dubbatu soban qabu. Dubbii keerraa akka dhiira sati hin beekne mirkaneeffadheera. Animmoo jireenya qulqulluu jiraachuun barbaada. Atis anarratti boqodhu, anis sirratti hin boqodhaa jedhee natti dubbateem. Yeroo kanatti ani yeroo barbaaddeyyuu ergachuu dandeessan jedheeni. Warra kiyyaan guyyaa akkanaa jaarsi ni dhufaa yeroon jedhuuni haati koo yoo maallaan jette gaariidha. Dhuguma siin dhiirri dubartiidha jedhee si waliin gaa'ela dhaabbata. Isa kasaari jedhee rabbitti ergeetu si waliin dhufaa. Moo qoricha jaalalaa Mastafaaqiiriitiin dhiira tuqxeetudha. Waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti gaa'ela kan dhaabbattu naan jetteem. Haa ta'uutiyyuu akkuma saattu anaaf inni wal barree baatii sadii jaarsi ergame waggaa lammaffaa koo daa'iman da'eefi. Jireenyin magaalaa Finfinneetti jiraachuu jalqabe jireenya ajaa'ibaa ture. Obbolaan koo maatiin koo dhufanii ilaalanii gochaa isaanii kaleessaa waan na beekaniitiif gaarii ta'anii natti madaquuf fuulli koo isaaniif hin taane. Anis garaa koo keessaa balleessuu hin feene. Eebbi Waaqayyoo immoo asirrattis anaaf hin dhaabbanne. Anaa fi abbaan manaan koo waggaa 3 erga waliin jiraannee booda carraa biyya hambaa jiraachuullee arganne. Ofii deemee waggaa tokko erga jiraatee booda anaa fi daa'ima koo fudhate. Har'a iddootti maatiin koo na eegan iddoo abaarsaa koo kottatoo hin taane iddoo ganama ijoollummaatiin yaa Waaqayyo na ilaali jedheen gaarummaadhaan itti bo'aa ture iddoo Waaqayyo naaf kaa'ee jireenya gaarii jireenya bareedaa jiraachaan jira. Buddeena allaattiif taa'ee hindaaqqoon hin nyaattu jedhama mitiire kan koos kanuma ta'e. Bifa bareedaa dubartoonni ittiin of jajaniin qabu. Maatii koo birattillee gaarii miti gaarii dhibbatoon godhe ani isaaniif guutuu dhala isaaniillee miti. Caba koo kofaatii koo bakkeetta fuukoo filatu. Har'a garuu akka giiftiitti akka gooftaatti na ilaalu. Abbaan koo isheenillee kanaan booddee akka namaatti nun ilaaltu jedhee bilbilallee takkaa natti hin bilbilu. Haati koo fageenyaan garaa laaftee obboleessa keef obboleettii keef jettee warreen kaleessa narraa maksaa na maksaa saayinaa yookiin immoo meeshaa nyaataa garaa garaatti qooddee nyaata nuuf kennaa turteef na kadhatti. Guyyaan itti garaa laafuufis nan qaba, guyyaan itti immoo garaa jabaadhu nan qaba. Hundarra garuu Waaqayyoof galanni haa ta'u. Harka maatiidhaan, harka haadhaaf abbaa, harka obbolaatiin miidhamurraa Rabbi si haa oolchu. Dhiirri tokkollee bakka harka isaa gateettii korra hin keenyetti kallacha abbaa manaallee nan argadhe. Rabbiif galanni ulfinni haa ta'u. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.